Ramadan Kareem hordoftoota amantaa musliimaa hundumaa baga Ramadaaniitiin isin ga'e jecha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Egaa akkuma argitan kana har'a maal eegalee maalirra jira namoonni tokko tokko biyya ambaatti kan inni tokko dalagu balleessan jiran jechuudha. Har'a immoo iddoo kana qulqulleessan jirreetiin iddoo kana baay'ee tokko wanta ta'e ture. Kanaafuu immoo akkuma argitan kanatti iddoo qulqulleessaa jira. Bakki kuni wanni tokko gaafa abbaan jala hin deemne gaafa abbaan hin qulqulleessine yarataa deemaa. Ataakiltiin yommuutu jiru biqiltuun kunuunsa barbaachisa. Akkuma daa'ima yeroo lafaa dhuftu namuma kamiyyuu namni kamiyyuu ofii isaatii ofiin tajaajila irraa godha jechuudha. Biqiltuun immoo kunuunsa barbaaddi, bishaan dhuguu barbaaddi, qoshaacha jala akka hin buune barbaada jechuudha. Har'a immoo akka argitan kanatti iddoo kana jira jechuudha. Iddoo kanatti bakka kanatti baay'een tokkotti jalatti qoshaashaan galee ture jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko biyya ambaa turre nuti wanta gochuu hin dandeenyu maal gochuu hin dandeenyu wantoota akkasii hin jiraa miti. Lafa qonforuu maal jechuu hin fedhan jechuu namoota tokko tokko. Waan kee immoo yoo ofii keetii jala hin deemin yoo ofii keetii hin too'atin immoo hin bada. Wantumti kamuu kan jedhame hin bada jechuudha. Kanaaf irra immoo asala deemu eegalee jechuudha. Asala waan deemaniif duratti wanti argitan kun baay'ee qaamaa ture, gogaa ture, bishaan hin argatu. Anallee bira hin jiru waan ta'eef bishaan hin argatu, bishaan gahaa hin argatu jechuudha. Wanti tokko yoo bishaan gahaa hin argatin baay'ee tokkotti wanta qaba. Akkanaaf fakkaannaa yeroo kana ganama keessa sa'a tokkodha. Sa'a tokkotti ka'ee ganama malee galgala ganama wanti inni mootu rakkisaadha jechuudha. Sababni isaa illee maaliif aduu jiru wayitti aduu nama akka malee waan jiru jechuudha. Biyya keenyatti akkas maraattuu fakkaannee deemaa jirra. Maaliif maraattuu fakkattee akkasitti leenza jechuun keessanii dhawlu namni gaafa tattaafatee malee wayirra siin ga'u yerootiin nuti gaafa biyyaan baatee jirru sun waa hedduu hojjenna. Garuu waan mana keessaa waan ta'eef gaafa biyyatti galle immoo ceemanii jira miti waan jira akkasumatti jechuudha. Waan akkasitti dhiifama isiniin jedha. Kun akkasitti jirti immoo naannoo kana keessa jirti, hojii akkanatti irra jirti. Akkuma yeroo baadiyyaa jirutti bakka hin jira miti. Ulbaaluu, qorforuu jalatti wantoota hedduutu godhatama jechuudha. Akkas maraattuu fakkaannee deemaa jirra. Viidiyoo kana like godhaatii share godhaa. Wantoota kanarraa maal akkasiin barattan yoo itti kutaatti aanimmoo itti isiniif jechuudha. Maal akka hojjechaa jiru maalirra akka jiru isiniin jedhaa hordoftoota kabajamtoota kiyya. Nagannaa tura. Viidiyoo kana mi hamma isin laaltannaa ilaala hammam namni keenya biyya keenya hawwa biyya isaa hojii biyya isaa jaallataa isin jechuu barbaada. Shaalla kutaatti aanimmoo isin gadi dhiisaa isin jechuu barbaada. Akkasitti jirra kun akkuma argitan kana fiiguu awwaara dhuguu maal jechuu baqa hin jiraa miti. Akkasii jajjabaadhaa nagannaa tura. Turtii gaarii isin haa ta'u. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Ramadaan akkamitti jira har'a ittiin oollee jirra. Kana fakkaata. Kanarraa kanaaf yommuu ta'u kun bakka sanitti raamuun ciniinti harkasan jechuun duratti harka akkas keessa raamuun ciniine hojiitti uffatamuu qabu. Hojii kam hojjetamuu qaba nama jechuun nama hojjetee nama ofii jiree isiniin jechuu barbaada. Kanuma